فؤاد غروبا ترابا تهرمي قاقا عليه الأسن تامدي سونسا تايو إشيل الدلا غرور كانت سينجيا لا هيدي لمن تنرى أكنا غوتلا Sedin baik family. boleh solah tak tengko bisit tihakan Allah tomora garte bari jumma kanatin ille kanata na yona na nisawai yo arafate na nisa olurra tanam maka kaboy bismillahirrahmanirrahim ana ka bari dula bismillahirrahmanirrahim tana nisa olon ille أعوذ بالله تحسين الرأس نبر دلان كنا بريد دلان عندك يا تأفو هم تسي الرأس ما له هذا كنجرت إن شاء الله قالت هو هي هاو كانت تهارا نفا بجزيا نرت اللي أنكو يا تنابين بر دالا بيمار لكما غاري يعني تو ملكي افودا وقفو تور جلي يرتنا angkanin jo mama bayan. oh iya Jinni wayita sitti haatu jira. iya Jinni wayita sitti haatu jira daqiiqatti. Ta dhalaa tana sitti bareechitee eegas booda si jibbisiistu. la So yommuu deebi'ee sobbuun ni seente. lakio lakio Amma maal godhu jira? amma dabbin tokkofa Ayyee. Family taap godha please. profaila nagoraddu Tokko. iya Tokko adabbii tokkoffaa lammaffaan hoo? adabbi lammaffaa adabbi lammaffaa laal erga asirratti fuula kee irratti maqaa kiyya barreeffatta. Maqaan kee hedduu dheeraadha bar Muhammad ayyaa sadaffaa. Muhammad bayaan ma jetta Muhammadin duraan deebi. Ayyee okay sadaffaa hoo? Family taap godha. Waan barbaree qabu nyaatte waan barbaree qabu nyaatte. Aba waan barbaree qabu nyaanne nama dhaggeeffadhu si argadhee sana kanatti ilaal jedhee akkasitti ilaal qilleensa baafataa jira obboleessa. Ayyee akka sadaffaa hoo? Sadaffaa yeroo 30 naa dhungatta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقا خير من الشيطان الرجيم جاي تاسي دركين فين كونيا قرقرة تار تولان سهرة دسي تنا بونيت لسه دي guys بنت جبدو لسه تاب كده guys أيه مقا خير تناسر بريس إتا تغيي إيه مقا خير سي بريس يس دم نمن برايلي تك اسمي challenge نبنا أدبي أنا ما شيخ Thank you so much. Bani raga tantan Allah. Tunggu gitu. Sadin baik. Family one cup dan sadin baik. Sekarang nggak marah sama tuh guru mundur tuh coba. Wah. Kenapa aneh? Sadin baik. Family. Sadin baik. Guys, kau pilih share na tumuda. One cup dan naul derba. Kabit. Nagar-gara shita natla. Akan itu muda komala mana bala. Meme. Mal, akan tim barresu jirare ka sidu batut. Thank you Taji. Sadin baik sa family, no? Bira. Muhammad akan tim barresare bayang ko fa barresin jenne. Shabaa kain nada tu nada Muhammad bayan. Muhammad bayan. Ya kadungataa jirtu kadungachaa jiru. Aya. Muhammad bayan.
Thank Achitti you. barreeffadhee dhufuu dhaqee. Yeah. Achi barreeffadhee dhufuu. Muhammad Bayan lan bakka nan taa'u kanarratti akkanatti asirraa oofi akkanatti dabarse adde. Akkamiin barreessan isaa akkanumaamu. Eetti jeem. Egaa emmi. Jettee dabalga Muhammad haa kana fuulduratti aafi daan inni fuuti gaggadii tanatti bayaan jettaan. Uzbillahi mina shaytaan rajim. Okay. San booda emmiidha. Daatti godhigaa Muhammadii mire. Emmi yoomi godare. Bakka funyaanii dhoqaa kanatti daal. Awam yantu beekan natti taphataa jirtu. Dhoqaa adabbii sirriidhaan naa fudhadhu. Muhammadu noo barreesse amma. Okay onola. Emmi. O haadhaa fi kun haadhaa kun emmiidha. Kuni eedha hundaadha. Muhammad bayaan yaa. Mee. Wallahi noo ay. Maal jechuudha? Bayaan jeeni bayaan. Gamadii kana. Asiin si barreessare. Bayaan baag urdis. Bayaan. Akkamii godhansa guys? Warra biyya keenyaa sanin godhareenis. No. No, na itti dabale. Na. Mee akka beenti yemee achi akkanatti achi gara akkanatti achi jedhe. Muhammad Bayaan aanganaa kiisiidhaan maratadhaan amma dabbii lammaffaa. Hai. Amma kan ifraan haga mootuu obsiree kana uumman fixe. Guys jalammaa na dhiiftanii. Okay, adabbii tokkoffaa. Kun akkanumatti haa jalaan xarabu. Akkanuma taataa obsa hanga wantaa miti obsa akkanumatti adabbii tokkoffaa. Ayyee. Way aanganaa nama wajji taphadhu nama qaamaan xiqqoo akkanatti irra deemuun ta'oltuun wajjin taphadha gana. Awwa rabbi jaa namarra sharnaa godha please. Ayyee sadiin baay'isa. Adabbiin tokkoffaa caaltuu amaannaafate ilaa yoo malqiyaamaatti daddambaan waliin taphanna. Ayyee. Adabbiin tokkoffaa an kiisii kanarraan maraadhati. Kiisii shamarran hunda keessaa akka toltu laala. Taraa 30 na dhungatta. Tokko. Du'eetiin bada malee sin dhungadhu. Du'eetiin bada malee sin dhungadhu. Ka ati dhungattuun ilaala gaanis. Oofiyaa. Lammaffaa. Faamilii taaf taa'u godhatu. Anis du'eetiin bada malee qixaaxii jajjabarraa suman hin dhiifne hangi ati hin dhungattu. Filannoo du'aa fi kiisii kana keessaa filatta. Wallahi itti naadhiisaan. An taphaan akka karatti bu'anii kiisii na godhu jedhee yeroon bu'anii nama kadhatan sun dabartee jirti. Boonanii. Oofiidha adabbii lammaffaa. Adabbii lammaffaa. Adabbii lammaffaa. Ni dhageessaa miti. Nin dhagaa guys ilillii habba lama namni biraa. Namni biraa ilillii lama. Oofiyaa kanan haquu qaama ni gaame. Huccuu amma irra jirtu tanaan mataa gaditti bishaan aayilaandii abbaa jaa. Bakkuma mati teessoo kanarratti mataa gadi gannaytu. Kopheellee hin baasin haalsirraa. Jiidhuma kanaan bishaan ammas bishaan qabbanaawaa. Lammaffaa. Sadaffaa. Kanaan okay. Sadaffaa. Suuraa xiyya fuutee profaayilaa na godhatta feesbuukaa keetii irratti. Inumaa feesbuukaa irratti moo? Feesbuukaa irratti. Ayyee. Mayi jettee. Afuraffaa. Ayyee.
Maqaa kiyya waami iyyi. Maqaa kiyya waamaa iyyi. Lana garuu ati dhalaa meeqa si keessan iyyisiisu jirta barra osoo nayyaamu baaddellee osoo anallee ta'uu baatte meeqa iyyuu jira moo amma bayaan buujee. Okay ayyee nin iyya gizi meeqan iyya garuu. Maay jeeti eenyu gara lukusu deemta. Afaan iyyeessu naaf hin ta'u iyyeensa kanaan bitu sirraan qayyara kootu. Gaara disire akkanan jiilee kanaa sojiin taphanne nan godhin. Way maaliif nan hojiin ambar sittin bitu ture. Di'eetan bada malee hoggaa seennuun gadhu jettu akkam aseete funyaan narra abda ka seennuun gadhu naan jedhu. Namicha kanarraa isa dhaga ate hai. Ya Rabbi kiyya kamun ta ya Rabbi. Ayo ishe. Aye. Simmara amma bishaan ayilaandi. Yaw armaan of jala ne jajjeesu kam jeetan. Terumba bakki ishiin itti na aarsite du'eetan bada malee dhungadhu naan jettu san. Ani hin beeku dhungoon beeku wallahi asirratti takkaa dhungachuun eegalle yoon dhungachuu eegalle nama jaala duraan eegala achirratti isarratti bareetiin eegan baree boodan dhufee si dhungadha kam jettu. Akkamitti barte? Dhungachuu mee fakkeenyaaf akkamitti akkan si dhungadhu feete agarsiisi. Yaa ishiin tun akka haadha faateetti na arrabsitu irraa dhiise. Narratti hin bartuudha akkanatti narra bare kanatti. Hayyaa ati giftii naa kan naan sin dhungadha akkasitti. Lakki afaan waan jettaa argi gifti malee. Haa hin toltu ture akkasitti. Kophaa dhungatu agarsiisa. No kophaa dhungatu agarsiisa. Hayyee bakka adabbiin meeqa barra jira? Adabbii lamanatti himte bishaan sanfaa kaansil keessaa godhuu qabda because asitti qabbana kanaan ifin naqee bakka irra fuuni booriif torbaan sadiitti illee wanti hin jiru bakka firaasharra hin jiru argite. Okay. Qabbana waan ta'eef hin gugubu. Hayyee bakka profala kiyya feesbuukaa miti bakka dudda duuba keessan kayyadu. Hanga taphni dhumu. Ayya. Footoo ta'een qabu. Amma suuraa xiyya eessanii seetti ergaa misinjaraan seetti ergaa tamaazaraa qabsan takka Mansuur Jamaal san akkas tahayyata. Sun sin fakkaattu wani beeytame. Sun sirra bareeddi. Footoon ta'e sun sirra bareeddi dhiifamallee naa godhi sin fakkaattu. Rabbi kiyya akkam nagoota. Ati ergee jira akkaatu baattu naqaayyadhu baatu. Thank you. Ati sakka namtittiitti hin ta'in gaa. Natti ergi sin kaadha. Okay, misinjaraan Gista irra deebii guutuu naa himif takka footoo poosiif duuba kaa'u hoteelaa yaa'uun nu fedha namticha kun feemesu. Maagis takka illee toona muusisnis laanaa beeka waan inni isaa dabu. Sadiin baay'isa faamilee. Gaalaksii takka mo'uu dandeenyaan. Abditaa thank you so much. Taaptaap godhaa isi warri mana. Miliquu guys. Wallahi miliquu. Ajaa'iba galatoom. Ajaa'ib. si ergeen jira keessaan. Deema kan si dibuttee jirti. Na waraabaa isin. Mee haamilu itti wallahi. Kanarra manzuumaa idaa sayyoon sin jee mobbaa. Naannoon deema dabbiiti yaboo dhugaa dabbiiti yaboo raawwadhu gaa wayi. Ayya gista qeerra naa deebi please gista ka qofa. Takkaffaa footoo duuba kaa'u. Gumattee jijjiirti deemu turun taadhumaati arga. Deemu addu bishaan qabbana jedhan bishaan sirraa irraa dhiisee suuraa si odami.
Uy. Sadiin baay'ee warri keessa qabdan. Ayya. Sadiin baay'ee warri keessa qabdan. Ililii abbisa Sadiin jedhama. baay'ee Ililii abbisa warri please. keessa qabdan. Miyyoo bareeddu tan akkanatti adabii akkana bareeddu adabbiin ishee akka toltu hin gartan yaa'u. Namtitti isin goraan na gubi Amma yaa'u. bayaa. Ati. Ay footoon ta'e asirratti ol hin baatu isa fuula kaameeraatiin taatu. Mee akkanatti ajjee miiraan akkanatti fiduu ajjee. Barsila akkana jechuu qabdaa sila akkana. Ay duuba san ijoollee xixiqqoo akkas godhataa nama guddaa maaliif hin akkana godhan? Ay maal too. Maal? Mee jee agarsiisna. Sun ijoollee xixiqqoo dharee warra. Akkanatti irraa jedhi bakka ishee akkanatti. Muamma bayaantuun sin fakkaattu. Mee amma kunsii eessa wal fakkaatan? Akkanatti irraa jedhi intoo kootas deebi koo. Laala akkanatti irraas deebi laa game. Footoo kaafachuuf okay ayyee. Mirga isaa akkanatti irratti ceqilfattee yoo irra teessa kan boo akkanatti yoo qoy akkanatti taa'e. Nyaattan makkoo. Maqaata kootu. Billaa aleeka akkuma reemtanaa sanitti. Ay kuma takka keenya guys mani keenya. Haadha baateetiin garaa gubaani billaa aleeka akka reemtanaa sanitti. Baddu taa'ime. Garaan naa gubde saniin garaa. Osoon si bira taa'uun bari ishee lubbuu jennaan kaatee viidiyoo kottee riinaa agarra ceeqittoon. Thank you. Ani narraa eegaa. Ceqil. Rabbiin harka kan yoo si buuse maalin si godha beekta? Achi gajjeeti. Akkanatti achi garaa kana. Caaltuu amaan boontuu maali waliif goone. Xiqqashee mataan fuulli mucaadhaa mul'atu gajjedhi xiqqashee garaa kana jalatti gadi cabee mi'a mudhiidhaan. Mucaa gabaabaadhaa bari mul'atu maalin godhatu baana. Mucaa gabaabaa mudhiidhaan gadi aniitiin silaalii bareedee siirtu dheertudha dubartiin dheertu maattaan siin jedhee bara. Amma geemoon ga'u amma baana dabbiin. Hangedhuma eessatti gaa? Ati mataa naa mul'atu mataa kanaan gammullu akkana jedhi gaa mataa dha. Suuraa namaa akkana tolchani. Waatsaappiin siif erga ilaalii galatoome. Wallaahi akka reemtanii. Buufa nyaadhaa jahiin uummata bulguu jahiin uummata keessaniin. Maasiifiin akka walirraa toltan nagartu ati. Wayi. Muyini lama maal walii godhaate ati fi hin jirtu hanqalloo yaaddeeti walitti. Maaliif? Footoo kaafachuuf lena asuma akkanattu kaafadhu. Lakki waan wallaa biyyaan hin kaafne wallaa Gamni dhume irraan kaase. Gamni dhume irraan kaase. Namaan naa kaase wallaa Na biyyaan. harka si abuusu mumma bayaan. Na harka si abuusu. Caaltu. Wallaa hila. Dubartiin akka ta'eeti haa iddummoota akka rafaateetti. Haa namni waggaa guddate tolu bardammi. Kista qofa namoota isaasan boodaan beeka waan isa godhu. Nyaanni waggaa soo gidduutti baay'ate tokko. Jinni keessaa isaa walla irra waa wayitii keessaa isaa irra lama. Laanni arrabsite wallaan si bira deemnaan. Ati kanatti nama xiqqaa nama hamatuun hin ta'u jedhu. Na sin arrabsine waan hin jedhan siin fi muusuma duratti hin siima. Afaantu mucucaataa hin jeen gis takka takka. Thank you. Arree eessa reete dhufte innaa? Innaan ture lakkee qaamaa deemiti.
Ana achi kunnaan muka nyaates naan jette. Ana hoggana laaltu annam akkana jiru. Sagalee amma ture natti dhufee binjee bara. Tun sagalee sobaati. Ayyee. Meegaa anis walumaan duniyaa tanarra jiraanna. Walumaan as teenya. Namuma ati kiis gootuun si eegame. Kiis godhu eegdame ayyee. Guys, Share naa godhaa. Nan adabaati share naa godhaa hundi keessanuu. Du'eet man bada malee kiis hin godhu anis. Akkam? Kiis hin godhu. Eessa kutee uummanni kan kee hagizee lama na adabdi. Lafaan ka'inni taa'ee boo sii biraa rahmata godhani. Wayi. Ayyee. Bara uummanni kiyya akkatti si jaalatu boomiyyoon tu bara naamsoo qabdi adaba qabdi naan jedhanii tiyer. Wayi. Okkee ayyee gallakkisa. Eessa kutee uummanni kan kee yeroo lama na adabi jechaa jirti haa boochumas. Reefin tana akka angana akkan si wajjin taphanne naan yeroodhaan dura himatte. Kun adabbii jajjabaatti miti. Thank you, Taji. Thank you so much. Caalte homaan. Liqin na adabami. Eh? Liqitti na adabami. Liqii jechuun akkam? Kumsadi guutuu hin dandeenye akka nama kumsadi guuteen na adabami. Maal faatti? Jechuun taraa ganaa hogganiif hin guute narraa kafalatta jechuudha. Liqii jechuun taraa ganaatiin irraa sii bu'a. Ayyee na dhungaddaa. Gurbaan dhungorraa maraate aboo maaliifin si dhungaddaan maal akka ta'uufin si dhungadda? Hai inni maal ta'e? Gurgurama. Asirraa naannoo. Koo gaafa gadhufte. Takkaa dhageeffee kan geema keessatti liqitti edaa geemnis edaa liqii hin qaba. Ni qaba gaayaa atuu dhungoo kadhachaa hin jirtu. Liqii maal ta'uuf dhungoon adabbiidha. Maaliifin si dhungadhaadha argaa fi kanatti maal xiyyaafin si dhungadha. Qixaata qiyyeen sirraa qaba gaafa. Si adabame lachuu si adabame. Takka maqaa si barreesse. Hogganta ammallee taagetta ganaa hoggansi moo eega ammas. Yoo asuma gaggabdee hoo hoggansi dhungadha. Yoo gaggabdee hoo namni si bira ni jira. Hoggaan naa dhungatte moo? Tiyya ekispaartii miti kan inni ekispaartoo inni dhungoon tiyya hin tuqamne ganaadha. Hawla wala quwwata illa billah. Mee wallahi jedh. Ati sakkaa dhafaateetitti gaa. Haati faateedha. Hin jirti jennaani asii miti asiin jirti naan jette. No akkas jechuu miti akkas jechuu xiyyaa miti haasoo. Innis faatoo inni jechuun takkaa hin tuqa. No akkas jechuu miti. No way. Okay, innis bartanii kam. Ani laayivii deemaa hadeemu hunda dhungataan deemuu jechuu fedheeti. Hadeemu hunda laayivii irra akkasiin jenne hoo jedhi. Akkasiin jenne. Biyyee baxabbaxeetiin obaasa silaa osoo niif immoo biyyee akkana baxabbaxeetiin dhugu jaan. Ofii baxabbatamta malee nan baxabbatta ishee. Gis takkallee taatu harka kiyyanii buutaa ammoo ba'a. Akkan itti si baxabbatis bari hin beekaa baran suutaan illaa. Hoggaatiin naa dabuudha kaatee anti qashimaanin waa wayiitiin miira wayiitiin si tuqa.
Ah, Waan nu balleessite ijoollee mucaa. Ati waan takka hin taane. akkasitti Barbaisa. Yaa waan ilma tonkoliidha. dhungattee dabartee uliidha maal goota waan itti sheenaa gootu baribbee godhe. Yoo migaafni si dhunkadde boo manaa bu muzaayiraan. Manaa basanii ni kagarti suniin. Amma qoy gadi asiin fiibda yeroo geema taphattu haa isheen nama biraati jettu ani immoo tiktooka maqaa jirradhee dhadhofee Maqaan kee dhalaadha gaa'oo ta'e illee ililli sadii. lakki laalaa wallaa billaahi maqaa dhiira biraatiin hin barreessine. Maqaa dhiira biraa dhungadda no usmeenuu amma biraazarii obboleessa kiyya qaalii dhala dhungadde. Garuu osoo hello. Ilaga badoo akka kam gaggoote dhugaa rabbii ni aarsite fakkaata. Hin aarsin ilaali eenyu hojii jiranii fennaa. Thank you so much. Wanti fidi ni isa fidi badhaasoo fidi mee biyoo gizmu sanarraa achi garagalte. Adillee taare. Uummanni kun ana ofiisaa'ee itti malee faaraadha. Wallaahi baga agarsan Oromoo faaraa. Namni akka hidhatti dhungoodhaatitti faaraadhaan jiru. Wallaahi hin girreedhaan akkanatti harka itti tolchite. Na sodaatte malee. Na sodaati akkatti dhufe. Suman gammachiisu akkam dhungoo miti wanni feete yoo dhufe. Laal anaa miti nama biraa sobii ofirraa harka fuudhu dhungadhu hin sodaatin yooyi. Maqaa lubbamta. Bara akkanatti harka itti olchu kaatee immoo bayaan jettee ofirraa sodaatteera. Ono tolchite kan silaa akka fayyada dhala. Silaa ishiin akkana dhungoo fiddee adduftee akkanatti olchite. Tolchinaan Muhammad bayaan jettee rifattee as deebite. Namni dhungoo keessatti konfidentii guutuudhaan nama dhungataa. Konfidentii? Hin beekan. Sumaa yaadeeti asirra nu gaggabdee kasaaraa seenneeti. Lakki maalirraan gaggabaan wayi. Jeetti nama ishiin. Hin dhungadhu. Hin dhungadhu bakka an dhungoos hin beeku hin dhungadhus. Caalti amaan. Mangisti. Wayyee. Shirtuu ati. Alhamdulillah akkameeti nagaa keetii fayyaadha. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni yaadde arafaate yaadde? Kabalamuudhaaf feete fuula keessa. Maaliif boo? Wanta ati odeessitu maali? Jechuun barnee. Kan nuti itti shukurii galate galchaa jirru ati waa odeessita. Ayyoo si'a. Hai! Waadiyyee! Mangisticha kiyya wallaahi lazim irra du'aa inni narraa fudhattee jirtu lubbuu kiyya ambassaa kiyya lubbicha kiyya. Awwannin akka wanta keessaa jaaladhu ilmoo leencaa tanaa fi haadha sanfaa jaaladhu hin qabu wallah. Caaltu amaan kayya akkan siin jedhe. Alabbii kiyya tokkoffa. Yaa bu'aadharra leencuma guddaa tokko naa kennime irraa oola ilmoodhaan fedhaa. Caaltu amaan. Yaa Rabbi nu baasi. Hayyee. Hayyee waan laalmee nama akkana sii jaalatu. Maaliif jennaani intala safuu beektu intala naamusa qabdu
Rabbi sitti fidee jira. Ishii tanaa wajji taphadhu. Bakka hin taane nurraan dhaabbatanii. Nama si maraachuu nama aayyoo guddoo ofirratti fuudheeti. Aayyoo guddoon of jala keessee ukkaamsiti. Akkuma ishiin qanaate jettee itti beektaa taa'aaf ijaan hoggaanni silaa jiif jalan kaayee ukkaamame. Bakka hin geejji jiraa miti. Bakka ishii wajjin taphadhu naan jeen jechuudha. Ayyee amma sirraa dhiisatan jira bakka wallah sina dabashee mana dabdu du'aayi naa godhu micaasantu alhamdulillah lakal shukru ya Allah akbar takbir anis nama rahmata anu wallah dabbii keessatti si adabu anu wanta yeenjee hojii jedhu du'aayis godhiif gaa mucaan eenyu maqaan yaametiin godhaafi asiin dhufee arguun gabaabaa teessan kun wala argaa dubbii balleessitee jirti. Haa dabbii jalaa baatee jirtooti du'aayi. Ayi maqaan isaa natti himi du'aayi godhuuf. Namni biraa ililli okay thank you so much. Hayyee maqaan isaa eenyu? Fuad Umar. Fuadoo keenya. Isaan mana gadiin jeemi. Barataa quraanaati tajuudhaan barataa jira. Okay isaatu hin adabiin jeemi. والله مليون تنا من ناموس قبل. Thank you so much. ربي سيجالة تجين أكنا جالتين خبجتي خليني سجالتي سيخبجو قرآن نقول كنا مبيشان قس أكنا دوغاني فين قدو خطة قرتي أوسو سينو جان أوجي خنا تلال ستها نقو يجي ميك بيشاني دي. دعائنا ما يدلون ما سين تعدي ما بيان. وين؟ والله دعائي كل ملبو. والله أنا اللي ندوغلا أنا ما وين كنا بني ونولا لما بيس هيا أوكي يا رب فؤاد هيا فؤاد أكيد قرتي بشان ما نتدوين خانة القرآن ندي ربي عزيز وما خير خنا بني قصة عسين آمين رزق هذه فرام بينه هذه فرام وبن كم نربي ستة قداديسو آمين أكين ترى دبرتي تيمو وانا خبجينا جالتيف جارتي وقباتي رازيال تلال يو هذه قصة كمان تنقبو يا بريد جارتي قصة كمان كيتشار كيتشار تارمي كاكا جالي خراب بنت بدأ أوروبان أترابا سانكارا دوبين جريبر مكان ميمو bareeddu qaqqacalee tarmi qaqqacalee bareeddu sarbi siyaa kan akkana jire okay qacalee bareeddu gana burtukaana tan agartee khichaa tan rabbiin sitti qabee miciriksi yalatti haa godhu maka qabattee qofna jayin anaamin hin jaadiyoo gooteew du'aa uummata naawu ayyee bakka gori gaatta qabsiyyaa tajjisee takka qabattee qofne aboo ani hoggana laaltu dhiiran si fakkaadhaa qabanii quufuuf dhiisuu akkamitti na dabee kamiyaa achi gahee du'aa godhuu hin danda'u haa inni maal Kom sa di buta please kom sa di buta ini malde mina sana di tolche ko du be khamale ana ayat ta kakabatten ko ayamin rabbi si akhan da ka mo bayanje isadu miya be khada kakabatten ko na jeri gafana way sit ulfati injo mo bandu aya kam na kam mangisti te jeri ta kakabatten ko na jenya jadi ya أنا اللي تسرب بيجي كاني داندي هاي استغفر الله العظيم أبو قرتيلا تاكا كمتين قوم قولي قابو جارتين تنما قابتاني هم قومني دي تنا غاري دا وي شو دخلني هاي كاكبتي قوفي دي سي هرغچو سات ملي عمال لگل چن فدو قوفو فدو دي سو مغال حق دي سي ويلكم ادي guys كم سدي بود اني ندبا كم سدي انتالتو لا انجال تجي نعم جلالا جچو انتالتو جاي نمبر انتالتو دي والله كاكبتي قوفنو ما جاي ميل افان مخنا افان دي مسيامي اسو بلسو تلالتين قفن تيرانياتين قفن تيشينياتين قفن رب ستاقب
Barbakki jabdu wanni mana keessaa bultiin diigamaa ooltu bakka tana taqaqqabatteen quufne jedhi gaalaa taqaqqabatanii quufne ilaa isaaf. Deemuu mama bayan. Qunna quufteemi siigeemi na waqarteemi deemuu. Namaa deemuu naan jetteen natti of akka abbaddaasa. Wayi. Adi du'aa'uma takkitti tana hayyee bakka alaa of keessatti mee afaan amaan hasaasiyaas. An du'aa'ii xiyyan godha mooteetiin godha boo amma bayanii miti an caaltuudha akka caaltutti du'aa'ii godhaaf. Hayyee bakka anaa godhaa. Hayyee anaa mini jaa hayyee. Gadiif gaa. Subhaana rabbikaan goole labiyaa. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والمرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله مقبول. Ayyaa amin jeef bakka yaa rabbi. آمين آمين. Ayyaa amin jeef. Taqaqqabattee hin quufne yaa intaluma san rabbi gartee ta rabbi dhiiraa qopheessisa. سينا بارا نسات. Yaa rabbi xiyyaati gartee yaa rabbi سينا بارا ماما بيان سينا باراني. muuzii tanallee yaa rabbi xiyyate naamii eessi duraanu maqaan ishii muuziidha. Mee ati miyyo subhaana rabbika. رب العزة عما يصفون. Caaltu آه. yaa bakka akkitti san immoo annaaf hin galle waan taqaqqabattee hin quufne waan qoyi miira keessa gaaltamoo maaliif bakka san jechiiti. Miirri beela gizi nyaata si dura keessa eeggachuun dandeenyi seete kama kanuu bakka argeetti miirri namatti dhufuuf. Laasan hin jenne jechuuf namni yoo sodallee qabaatu baate yaa taqaqqabattee hin quufne rabbisitti haa kennu jechuun. An hanga ammaan tanatti maraanne xiqqoo na haftee hanga maraadhu na eeggatu. Lakkii gas hin jenne lakkii sun adda amaluma keessan. Amaluma keessan hin abbaanis akkuma dur jirti isinirraan dhufne dhaabbadha. Kanaafaa. Abbaan isa sanuu kararratti dhufe salaam jechuun hin beeynetti ni naaf. Laa tan qaqqabatteen qofnannaan atama bar of laalteer. Thank you waan. Tan qaqqabatteen qofnannaan amma of laaltee beekta lakkeen of hin laalini. Laala akkanuma jechaatuma yaa boolaa tan qaqqabatteen qofnama jettaat. Ati immoo karaa tokkoon ofittis ni. Thank you so much. Hayyee kumsa diguudha. Si qofaaf thank you. Thank you so much. Kumsa diguuta hayyee. Galatooma ulfaadhaa. Thank you so much. Thank you. Yoo achii dhufanii dhukkee nutti gara galabbaxuu baatan. Galatooma ulfaadhaa. Ni calliftaa migizi namni kumsa adii ol dabre. Hanga reefu lafan na laaltee ammaan tana eegaltee mi. Si qofaa gurbaa asiin keessaa waywaattee itti yaamtee kanan jeenga as na bira ture. Wallaahi waan takkaa keessan nama wawwaaddeen beekon. Qaama kiyyattuu wawwaaddeen beeku nama kiyyattuu foon kiyyattuu. Miira taa'imee akkasiin jeeni miira keessa hin jini sumaa miti nammoo siftanii jeedette. Egaa asuma sandaa asirratti baafatu of akka abbaddu agartee jirti guys. Share naa godha ammas. Rahmatan godhee fi ayyee je'ee fi rabbi ishee haa kabaju maashaallah. Kaadha faateetii miti inni ulfaattutu maashaallah. Yoo immoo keessaan sirrii. Isii ol fuudhu turte isii haadha faatee ol fuudhu turte. Ulfina ishee kamii bara. Akkamati nagaa qabdaa? Hin qabudha nagaa adabbiin si adabuu deemu waan ta'eef nagaan qabu. As jalatti qoqqoo adabbiin haa barreessaa isin tiyyaan alatti yoo teessan natti tolteen hin baafne hin adaba. Harkaan fuudhaa warri jala jirta. Warra jala jirta. Hanga salaanni subii gootti gaasuu. Yoo eenyu qaba bilaafin hin beeku nama qaba eenyu qaba gaayis. Nama qabu hin beeku. Biloofi nama qabu hin beeku wallah.
Hai maal jechuun isaati qarabbi sodaadhu akka inni naatee durallee ta'u akka inni dhagolu ture hin garree barate. Kisse soddoma na dhunga okay. Adabbii takka fa'a. Kushaappii siiteeti kushaappii soddoma guutaa soddoma. Kushaappii ni beektaa mere. Maali? Harka kanaas keessa. Miila achi keessa gachiifta kushaappii akkanatti akka lama sadii akkasumas. Akkana moo? Akkana moo laa? Mee na agarsiisi. Akkana. Eegaa harka akkana keessa jennu? Yaa jechuun ni echisiita. Bilbila tolchi dura. Akkam? Bilbila tolchi dura. Bilbila tolchitee akka si guutuu kee agarrutti. Waa lamaan nama adabu deemtu akkam? Waa lama tam. Kushaappiidha. Kushaappii soddoma guutaa. Akkana jettee takka tura. Mana ispoortii takka dheeyite. Harka maali ispoortii jechuun? Ispoortii tan beeyta. Ispoortii tan beeyta. Hayyaa ka'ee fiigire akkas taanan fiigi. Hanga geemni tokko hundumutti asii achi fiidaa uwwacha asii as fiidaa kalaas. Maaltu na iyyise? Anaa siisisu jirare adabbiidhaan. Meeqa beeyta? Afaan takka hin beeytu ati? Ana afaan tokkummaan beeka tokkichi sun afaan Oromooti. Kam akkam baruu feeti? Kaanti faamoo? Ammumaan tana siif achi fiigin naan jenne? Innaa fiigira yoomi maal jee ammumaan jenne geema qabii fiigin. As maare dhaadhuun ati jechattee waa jala buubuu tokkummaa jire. No, an waan reefatti akkanatti natti as fiigi jette akkanatti. Maala godha ishiitti irraa waa akkasii fiigi. Caaltuu amaan zabxaadha beekan. Akkanatti beekin zabxaa. Hundi keessanuu fooloo na gara.